دكتورون نمو دائما سري وانش إسين جرب إسين جنسو أمار وانجرتو دركما عملية قونا نونجرني كبجمتو تا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تا فتوتا كينيا فيديو درسني ورامنة توري أكاد بتاني تنبدي أكاسي دعائي نقول أجنة دعائي أكمل تنبدي قدّا كمنا garuwaan haara wa tokko nutti manii kuno iddoo kana taa jira daawwattoota akkamitti qeebalamte qeebalamtellee akkataani qeebalamte la yaani homaa miti kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo duraanii irratti himnee irra leena fakkaata isin tuni asin dura da'uu jechaadha amma isin ciniinsuu akkamaatti itti jira viidiyoo isin waraabuu hin dandeenyu isin jennee jira amma wanni jedhan waan kun dirqama amaliyaa ta'uu qabdi nuun jedhanii kabajamtoota kunti qoonnoma waan nama gaddisiisaati amaliyaa yaani nu ulfaataa isin nuun beektanii amalee du'aa teessan irraa nambisinaa nu inumaayyuu doktoroonni bakkoota garagaraatitti isin akka orjinaala ta'e yookaan xabii jiran orjinaala deettii jedhaa turanii amma immoo erga viidiyoo ilaalanii booda daa'imni ammoo akkana ciisee jira daa'imni si jechaadha kun akkana ciisee jira ciniinsuu ammoo itti jirti daa'imni mataan gad hin deebine jira mataan gad deebine gaafa dhalti akkasi saniifuyyuu durallee ammoo opereeshinii durallee waan taatee jirtu rakkisaa guddaadha miidhamuu dandeettii nuun jedhanii nu amansiisanii jiranii kabajamtoota hordoftoota keenya walumaa galatti amaliyaa ta'uu deemti garuu ammallee waan nama gaddisiisu bultumee keenya jaarsi asin jiru jaarsi yaani haalatuma hojiitiif jecha magaalaa sanaatiin ala bahee yamanuma keessadha hojiidhaaf jechaadha sanaan ala bahee jira amma dirqama innillee dhufuun dirqama maaliifi rakkoodha yookaan obboleessa ta'ee yoo mallatteesse malee yoo jaarsi mallatteessini yookaan bitaaqaa kiyya qabsiisee jechaadha itti gaafatamummaa guutuu fudhee Allahu akbar azanaa jiranii itti gaafatamummaa guutuu fudhee yoo an mallatteesse malee yoo mallatteessini opereeshin godhuu hin danda'an jechaadha. Hin godhan amma ati mallatteessamoo ani beektaa wanni tun reefu mallatteesse kusaan jaan jaarsisi an dhiira beektaa namoota ni jira ijoolleen afran asirri san amma ijoollee san isaan shakku jira jaarsi kana beektaa nagarre asitti amma dura nagarre takkaatti jitu jaarsi beeku beektaa barbaadu jira dhiiroo eenyuutu farra muutii dhaqaa jee. Jaarsisi mucaa diimaa dheeraa tokko hin jiru asammaa inni akka dhufuuf garuu itti bilbilee waan doktoroonni naan jedhan guutuu himeefii jira. Dhaqqabuu dhabee taanaan yaani ani mas'uulummaa kiyyaan obboleessaan ni dandeessa obboleessaan hin danda'a obboleettii yaani hin danda'a mallatteessinee opereeshin godhuu hin danda'ani hin danda'ani kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo guddaa ka ta'e jechaadha amma islaasii orjinaal xabiini deetti daa'imni televijiinaan akkuma nu barsiisanitti jechaadha akka laffaa ciiseera malee gadi tokkoffaa gadi hin deebine lammaffaa isiin ammoo ciniinsuu irra jirti osoo daa'imni gaggaragalee jiraatee akkasitti dhalaa maana labbata gaggaragalee jiraatee ciniinsuu irra yoo jiraattellee rakkoo qabu qabii dabuuna amma yoo kana jiraatee cimamooyitee ilmoon hin baatu isumaatti akkas dhugaa dubbachuudhaaf yaani nullee jarjarree waan kana godhaan jirru duraa shakkii qabna isin himnee jirra daa'ima duraanii amaliyaa doktoroonni ammoo daa'imni sirrii waan ciisee hin jirreef isin ciniinsuu amaara waan jirtuuf dirqama amaliyaa goona nuun jedhanii kabajamtoota hordoftoota keenya du'aayii godhaa fi isin jedha namni amaliyaa yookaan opereeshinii ta'u kun maal akka inni ta'u hin beekanii tokkoffaa ammoo Oke, daawwattoota hordoftoota keenya gaa ono akkuma reefu tan isin himne abdii nu jijjiinillee amma teenya isin himu jiruuf gaa wallaahi waan inni amma nuti irra jirru waan baay'ee ulfaatu nama rifachiisus garuu micoon tun gaa amaliyaan deessii nuun jechuu malee ganaa waa hedduu waraqaa hin waqqaane wanti hafilaa waan baay'eedha. Wanti amma nuti amaliyaan ta'uu deemtii dheessi furmaata isinii finne waan isaan nu wakkannan kanas isin himuu dhufne malee wanti amma isin tun ni deessee yookaan deesseen isin hin dhufne jechuudha. Deessee jechuuf isin hin dhufne maaliif ammallee du'aa hin teessan akka daggin reefu tana du'aa goona jettanii ammas akka deebisan hin teenye du'aa kan uf gootan kabajumaan isin gaafannaa. Maaliif dhugaadha namni gaa amaliyyaadha nda'u kun hedduu nama mudata rakkoo adda addaa nama mudata ani amaliyyaa nda'u tana gise amaliyyaa jechuun curaa kanaaf tokko sunna jedhanii wallaahi maaliif anamma gise amaliyyaa jechuun nama rifachiisa anammoo sana taate arginu na korra hin fayyaa amaliyyaa kun maaliif si mallatteessisan curaa kee barra sababnummaan si mallatteessanii maali namoonni amma sababni nama mallatteessaniif amaliyaa kana taate yoo fakkeenyaaf achi waan duutu taate ati duraayyuu mallatteesteerta jechuudha. Doktoroonni tun rabbii miti ilma namaati. Barnoota baratan insanii ogummaa isaaniitiin nama tajaajilu iddoon malee. Aboo waan takka jiru. Dhoota nagaa Musteefal Jamhurii ni beekame achitti gaafa tokko micoon tokko deettee amaliyaan deessii ganii micoon tasa ijaartisaa yoo fayyatti.
أكبر الجان تيجي إني مصيفة كده إني أنا نمني تكي أنا عربي فانس وايد دوران يعني تسكر كراكة يعني والجنوني ده وكان شيء كلام شو خلاص قبابات دي ما مريا تاتي تمتي والباي نانجن كيسين قبادة كمشيون وانت بديني والباس إيشين أكتر يبي يا ما تيا باقي نجنة antara miti dabrat ye dina sinke ijalla sudah ada bedir dia mare isi gitu kan argu wallahi wabillahi muddamsu kanak yakan aku datang musyar sidi yani kaifu muddame jo ni nol hatta wallahi amaliyan bayi na mare kisa bayi ulfatara mudanno ni sara rabbi wa kisa namati bidini namiti hebi hagu sana tadille Toko macam. Wallahi kata aku ini sudah amaliya deh. Nama kamu tadi buyasan. Aku ada mau apa amaliya deh. Dari jarang ke poin jadi milik ya kata Allah dari mana orang ke karai jadi. Namni amaliya teh umali je. Ta namni amaliya teh toko. Wanni ila toko fakar fundura yani uji le ujecho. Cara gudang kau. Umna sing kau. Wang gudang fundan kau. Namni wa mot abi teh oka original ada je cara. Akka fere utalu sunna. Akka fere utalu danda. Uji ujecho danda. Waan fedhe ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu irra caalaa doktoroonni dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gargaaranii jiranii. Nuu duraayyuu mamii hamaa qabna jechaadha. Aboo rabbi eeggatu ammallee kana gaandeessu rabbiin beekita rabbiin kun jabaadha godhannis yeroo waabdeeti. Amma isaan kun amaliyyaa jedhanii nuu himanii yoo gara rabbiin amma deekama takka keessatti qabii jijjiiruu fi danda'a rabbiin kun rabbiin danda'a rabbiin kun jabaadha. Rabbiin ta'a amma akka labbatte isaan fedha akka takka jijjiira walittis maaliif sosoomisi sosoosuu irratti maaliif saniif isinillee hin gaadha wantoonni keenyallee ammallee akkuma du'aa gootaniif amaliyyaa jennee nutullee amma akkuma mataa keenyatti ati yoo tasfaa muree sababni tasfaa mureef doktoroonni ilaalan duraayyuu maal jedhaa turanii meebi jedhanii meebi qabii ta'uu danda'a jedhan meebi jedhan sunuu jechaadha sii galaanii sunuu jechaadha akkas jedhan kaasiin mana yaalaa kanatti osoo hin ta'in bakka biraatti garuu irri caalaan isaanii erga dura amaliyyaan deette amma illee in jechuu waan hin dandeenye rakkisu waan ta'uuf in jechuun kun baay'ee way sun futtaa'ee amaliyaa futta'uu danda'a kan jedhan jechaadha amaliyaa ta'uu dandeetti maal jedhaa turan jechaadha nuus kanuma eegaa turre wama dura nullee eegaatii fi shakkaa turre kabajamtoota hawwattoota keenya kanaaf amaliyaa jedhaniiti jiranii amaliyaa masaniinuu rabbii daa'ima isiillee nagaan amaliyaa masaniinuu seeraan nagaan ishee adda baate homaa rakkoon qabu garuu amma amaliyaa godhuun duratti piroosesiin xumuramuu qabu hedduu jira kabajamtoota hawwattoota keenya tokkoffaa dhiigaan ilaalanii dhibee garaagaraa irraan ilaalanii hir'ina dhiiga isiillee ilaalanii dhiiga danfufaatu yoo jiraate fakkeenyaaf waa hedduu jira ilaalanii fakkeenyaaf dhiiga yoo hir'ina dhiigaa qabaatte dhiiga qopheessaniif osoo amaliyyaan godhanii waa hedduu jiranii qopheessaniif sa'a xumuran sanitti amaliyyaa godhan jechaadha. Dhiiga bituuf maal saniifu yookaan xiqqaate sa'aata akkasii turse wanis gargaaru. Kana waan koon akka rabbi nagaanii hiikuu du'aayii godhaa fi dhugaa dubbachuudhaaf yeroo karaa irratti an fidee akkanuma seensisu inni kunis na argee aga sa'a meeqaa na wajjin akkanatti as jira jechaadha. Jaarsilleen dhufnee nam tokkotti hin himne jaarsillee inshaallah akka dhufu ni dhufa jedhee jira. Du'aayii godhaa isinillee isiniin jedha. Bultumii keenyallee baay'ee galatoomfadhaa dhugaa. Deemi jedheeni ture hanga sa'aa kana hin deemne. Rakkoon qabu. Si ofolchee jira abboo deemi. Wallaa deemi. Booda yaani yoo opereeshinii taatee boruufaa iftaanfaa dhufnee gaafanna. Akkasuma laala amma akka dhugaanii fi baay'oo galgala isiin adda baatee sa'a 7-8 ta'an yeroo san baana malee asi. Akkanatti amma fuutu jennee yaa'u sibiilisa kan sibiraa deema kophaa ta'e jirta. Galatoom. Kun olaala ijoolleen teenna ijoolleen biyya keenna ijoolleen keessattuu biyya kunoo yaman kana haala kana wal gargaarraa kunoo dhugaa dubbachuuf mucaa kanatti saganteessee bilbilee waamne anumaan isii fidaaruu fi deettuu ta'uu argee jenna. Makiinaan deemu sa'a kana guutuu. Aboo na bultuu naan jee beektee makiinaa keessa. Waan agaa miti jennaan kuma horii naan jee kalaas nama godhanis hojii. Anillee yeroo sarri rifaatuu keessa rakkoo baakii waan jiru jecha oluma koro jedheeni inillee koree dhufee sa'aa hagana na bira galuu didee akkanatti na bira taa'aa jira. Hanga waan isiin taatu agaruutti si biraan deemu jedhee na bira taa'aa jira. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya bultumii keenyallee baay'ee na galatoomfadhaa isiniin jedha. Wanni haarofti yoo jiraatillee waliin kan isin deebisnu ta'a jechaadha. Yoo dandeenye immoo yeroo isii gara manaa galchinullee viidiyoo isinii waraabna yoo nutti tole jechaadha. Yoo nutti hin tolle gara naannoo walitti dachaana. Nagaan nu tura waan koo rabbi nagaa naa eegu jedha hundi keessanuu du'aayii godhaaf isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.